Shalom, shalom. Hundumti keessanuu baga nagaa jiraattan ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Daawwattoota Shalom Miidiyaa hundumti keessanuu baga nagaa jiraattanii gooftaan akka isin gargaaru nagaan Waaqayyoo iddoo jirtanitti fayyinni Waaqayyoo eegumsi Waaqayyoo akka isin baadhataaruu namanna gooftaan hunduma keessanuu dabalee isin eebbisu baga nagaa jiraattan. Maatii Shalom Miidiyaa Oroon taatan Oroonni sheerii godhuun tajaajila kennaa addunyaa nu dhaqqabsiisaatan laayikii godhuun sabskiraaybii godhuun maatii taatanii barumsa karaa adda addaatiin qopheessuun ammoo faana buutaniit Oroonni ittiin eebbifamaa bilbilaat imeelii godhaan jabeessaatan gooftaan bara keessan bara jabeennaa bara ulfinnaa isiniif haa godhu. Akkasuma ammoo maatii Shalom Miidiyaa Oroon taatan hundumtuu baga ayyaana ulfinnaa ayyaana kabajamaa biyya keenya biyya Itoophiyaatiin isin ga'ee Oroonni waldaa kennaa kabajaa guddaa akka dabarsitan argaa jirra. Viidiyoo tokko argeera. Miidiyaa gubbaatti oolchine jennaan hundumti keessanuu gooftaan isin eebbisu. Paastoroonnii fi hojjettoonni wangeelaa hundumti keessanuu kan waliin tajaajilaaru hojii boonsaa hojjetaataniif hojii kabajamaa hojjetaatan hundumaaf gooftaan dabalee isin eebbisu. Gatiin keessan nama biratti nu biratti mul'achuu dhabuu danda'a. Waaqayyoon bira gatii guddaa. Inni dhossaan nama eebbisu. Inni dhossaan tajaajilta. Inni ifatti isin eebbisu isin waliin jiraannu yeroo hundumaa. Maqaan gooftaa kennaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Agana hoo jedhin gaa dubbii Waaqayyoo gabaabtuu ka jajjabinna namaaf ta'u kan Waaqayyo onnee kiyya keessa kaa'e qabadhee isiniif dhaadhe. Dubbiin Waaqayyoo kunis akkana jedha. Kan Waaqayyo jedhe sirratti raawwataa kan jiru. Kan namni jedhee miti. Kan Waaqayyo jedhe sirratti raawwata. Baroota baay'ee timbiitii baay'ee raaga baay'ee sirratti dubbachuu hin danda'an garuu kan ganama Waaqayyo siin jedhe kan amma Waaqayyo siin jedhe kan baroota keessa Waaqayyo siin jedhe sirratti raawwata. Obboleessa kee obboleettii tiyya maqaan gooftaa kennaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin Waaqayyo akkana jedha. Macaafa Faarfannaa 33 lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Akkana jedha. Inni in dubbatee jedha. Wanti inni dubbate in ta'ee jedhe. Inni abboomee jedha. Wanti inni abboome ka'ee dhaabbatee jedhe. Inni dubbatee jedha. Inni dubbate Waaqayyo dubbate. Haleluuyaa. Inni dubbateen ta'ee jedha. Adha Waaqayyo sitti ka dubbateeru. Haalichi kas qabeeru. Yeroon kas qabeeru. Jireenyi kas qabeeru. Inni Waaqayyo jedhe. Ka haalli hin qabne, ka jiruun hin qabne, ka qilleensi hin qabne, kan biyyi lafaa hin qabne sirratti raawwata. Maaf jennaan dubbin Waaqayyo biraa yoo ba'e eenyu dhaabuu danda'a? Tokkollee dhaabuu hin danda'u. Eenyullee dhaabuu hin danda'u. Biyyi lafaa hiriirtee mootummaan hiriiree gandoonni hiriiranii wantoonni garaagaraa hiriiruu danda'an garuu tokkollee dhaabsuu hin danda'an. Kan Waaqayyo jedhe sirratti raawwata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gadi bu'ee ammoo akkana jedha. Inni abboomee jedha. Wanti inni abboome ka'ee dhaabbatee jedha. Wanti Waaqayyo sitti dubbate. Haleluuyaa. Kan naafas jalaa ta'e jiraachuu danda'a. Kan bakkaa dhabame jiraachuu danda'a. Kan dhibame jiraachuu danda'a. Si harka kan du'e jiraachuu danda'a. Mul'ata otoo qabdu si harka akka du'e jiraachuu danda'a. Garuu dubbiin Waaqayyo inni abboomee Waaqayyotu abboomee ka'ee ammoo dhaabatee jedha. Ka'ee dhaabatee jedha. Mul'ata kan kee keessa tokkoltiin kan sitti dhaga'ame. Faayinaansiis qabuu danda'a. Wantoonni garaagaraas qabuu danda'a. Garuu Waaqayyoon abboomee jira. Inni ka'ee dhaabate jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ana asiif karaa obboleessi kiyya. Mul'anni kan kee jireenya kan kee keessatti naafa ta'ee si harka dhaabateeru. Si harka du'eeru ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si keessa akka yaa dhaabatu. Dubbii Waaqayyoo kanaan ani abboomaa si keessa akka yaa dhaabatu. Si keessa taasochoo ganama kanaan si keessa taasochoo guyyaan si keessa taasochoo Waaqayyo kan ganama jedhe kan inni jedhe sirratti raawwatu. Haleluuyaa. Gadi bu'ee ammoo akkana jedha. Waaqayyo maree saba lafarraa hin diigaa jedha. Yaanni namoota qopheessan hojii irraa akka hin oolle hin godhaa jedha. Hiriirri baay'ee sirra ka'uu danda'a. Waldaa keessa jedhe, afooshaa keessa jedhe, siyaasa keessa jedhe, ganda keessa jedhe, hojii irra jedhe. Garuu
maree isaanii hin fashaleessaa hin facaasaa jedha dubbiin waaqayyo. Kana caalaa maal barbaade kun dubbii waaqayyooti be. Kun dubbii waaqayyooti. Kun dubbii waaqayyooti maqaa waaqayyoo bara baraa kan eebbifame haa ta'u. Kudha tokko irratti akkana jedha wanti dubbiin maalallee kana jedhe lameen mareen waaqayyoo garuu jedha bara baraan hin dhaabbataa jedha. Yaanni garaa isaa dhaloota hamma dhalootatti jedha maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhaloota hamma dhalootaatti jedha. Maaliin mareen waaqayyoo haaleluyyaa maaliin dubbiin waaqayyoo maaliin eebbi waaqayyoo dhaloota hamma dhalootaatti jedha. Tokko tokkoon kenna haalicha ilaallee naa dhumateera jechuu dandeenya. Tokko tokkoon kenna haalicha ilaallee amma morii jiruu qabu jechuu dandeenya. Tokko tokko haala ilaallee kaanee du'a ofirra murteessuu dandeenya. Dubbiin waaqayyoo akkana jedha. Mareen jalloota uguruun ga'uu jedha. Yoo sabni garaagaraa illee marate biyyillee marachuu danda'a uguruun ga'uu jedha. Dubbiin waaqayyoo garuu jedha mareen waaqayyoo dhaloota hamma dhalootaatti bara baraan itti fufaa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin dubbiin waaqayyoo jireenyi waaqayyoo jedhe kan inni waaqayyoo sin jedhe bara hamma baraattis keessatti raawwatu. Eebbifama barri keessanaa eebbifamu baay'ee sin jaaladha. Dubbii gabaabduu kana waaqayyoo keessa kiyya kaayennaan gara keessa dhufee sagantaa guddaan deebinee walitti deebinaa eebbifama. Shalom.